Egaa ililli amma qophii amma laalirraa wanni hubannu maal seeti bishaani jiruuf jireenya Booranaa keessatti amma akka inni ga'ee qabu looni kan isaan jiraatan yoo margi jiraate yoo bishaan jiraatedha. Yoo roobni roobe bishaanis ni argama margis ni marga. Qabatamaadhaan immoo wanti Booranatti argamu biyya gammoojjiitti uumamaan bishaan lafa jala baay'ee gad fagaata kan inni argamu jechuudha. Biyya baddaarratti bishaan dhiyoo jira daftee bira geessa qottee illee bishaan baafachuudhaaf. Kanaaf amma Booranni eelatti fayyadama. Eelli kun bishaan lafa jalaa gadi qotamee gosti bahee qotee waan yeroo bishaan sun ba'u barbaachisu waan nyaatamu aannan loon kennee gosaan dhugudha dabaree baafatee bishaan loon sa'oo baafatudha. Kanaaf egaa yeroo ammaa kana immoo bishaanumti akkasii kun dhabameera gogeera. Eelli tulaan jiru oneera jalaa. Kanaaf loon isaa miidhameera. Mee gara deeggarsaatti haa dhufnu jechuun amma namoonni garaagaraa akkaawuntii illee walitti gurmaa'anii bananii heeyyama fudhatanii eeyyamsiifatanii akkaawuntii kanarratti akka namni baankiitti maallaqa galchee deeggarsi kun taasifamu godhu. Tarii immoo muuxannoon bara darbee mul'achaa ture tokko maal seete namoonni gareedhaan wal ijaaranii maallaqa walitti fidanii waa bitanii geessanii faa kennuu. Muuxannoon akkasii kun gaariidha beektaa? Gaariidha beektaa. Ijoolleen sooshaal miidiyaa irra jiran illee gahee isaanii bahachaa turanii aartistoonnis maqaa isaanii dha'uun barbaachisaa ta'uu baachuu danda'a garuu namoonni baay'een deeggarsa gochaa turanii dhaabbanni tokko tokkos deeggarsa gochaa ture garuu gahaa miti. Gahaa miti itti fufuu qabaadha kan jechaa jirru. Birmannaa cimaa. Deeggarsi akkasii kun deeggarsa waqtaawaadha yookaan immoo deeggarsa yeroof ta'u malee deeggarsa hundee qabeessa yookaan deeggarsa jiruuf jireenya hawaasa sanaa jijjiiru miti. Yeroo baay'ee amma naannoon horsiisee bulaa kun hongeedhaan miidhama. Garri baalee bahaa kunis yeroo darbe miidhamaa ture. Gara Harargeettis Somaalees yaadatta naannoon Somaalee kunis miidhamaa ture. Akkuma waliigalaatti biyyoonni gara gaanfa Afrikaa keessatti argaman kun bara darbee kaasee hongeedhaan miidhamaa jiru. Itoophiyaan alatti illee jechuu kooti. Itoophiyaa keessatti immoo kan hammaate Oromiyaatti. Oromiyaa keessaa immoo kan inni hammaate Booranattidha. Kanaaf garuu fuulduraatti illee imaammanni mootummaan baasu poolisiin mootummaan baasu jiruuf jireenya horsiisee bulaa kana kan jijjiiru yoo ta'e malee akkuma kanaan duraa sana ta'aa ta'e rakkoon kun ammas deddeebi'ee gaafa dhufe furamuu hin danda'u. Inumaa yoo namoonni tokko maal akka jedhan beektaa imaammanni qonna irratti imaammanni horsiisa irratti bobba'ee yookaan immoo xiyyeeffatee ba'u kuni kanuma akka waliigalaatti biyyaaf ba'uu fi Oromiyaadhaaf ba'utu Booranattis deemee hojiirra oola. Qabatamaadhaan kan jireenya Booranaa yookaan jireenya hawaasa horsiisee bulaa irratti xiyyeeffate miti waan jedhamu jira. Kanaaf imaammanni qonnaan bulaa biratti ba'anii hojiirra oolan horsiisee bulaa biratti hojiirra oolchuutti rakkoo ta'uu danda'a. Sababni isaa haala qabatamaa horsiisee bulaa sana keessummeessuu fi jireenya dhugaasaa sana kan mul'isu ta'uu mala ta'a. Kanaaf gaafa imaammatoonni akkasii ba'an jireenya horsiisee bulaa kanaa kan jijjiiru. Horsiiseen bulaan kun akka inni jireenya magaalaatti madaqu. Wanti inni qabuuf wanti inni horsiisu kun immoo akka inni gara maallaqaatti jijjiiramu. Fakkeenyaaf amma warshaalee gogaafaa gara achitti dhiyeessanii dhaabuu wanti jedhamu ka'aa ture kanaan dura amma qabatamaadhaan waan raawwatan ittiin fakkaatu wantoonni akkasii kun jireenya horsiisee bulaa sana jijjiiruu danda'u ta'a. Horiima horsiisu sana akka inni gatii gaariin gurguratu godha. Gogaan isaallee immoo akka inni gurguramee faayidaarra oolu taasisaa achirraa galii gaarii argachuu danda'a ta'a. Bishaan immoo yeroo baay'ee hin ba'a jedhamee naannoo horsiisee bulaa kanatti piroojeektiin ni qabamaa, bajenni ni ramadamaa, jalqabamee addaan citaa. Bishaan immoo iddoo biraatti illee yoo ta'e bishaan guddaa baasanii bajetatti baasanii itti ramadanii akka loonsaas bishaan kan argatan akkasumas tooftaa garaa garaatiin akka margi achifaatti oomishamu bishaan kun argame akkas faa yoo godhamaa hin deemne ammas wabiin ta'u deeggarsa kennuun qofti. Dhugaadha. Sirba tokko affeerree walitti deebina. Sirba Maqdas Mallasaa sirbite sirba Jaamboo jedhu innis waa'ee Oromoo Booranaa kana Oromoo Booranaa keenyaa jiruu fi Boorana keessa jiru kana kan agarsiisu sirba aadaa bareedaadha. Sirba Maqdas Mallasaa daawwadhaati walitti deebina yeroo muraasaa booda deebinee dhufna jechuudha. Ammas nu waliin tura dhangaa keenya har'aasin affeeraa kan jirru Ililli Birraa fi Ayyaana Cimdeessaati. Ogeessi kaameeraa keenya Galaanaa Kabbadaati hanga xumuraatti akka nu waliin turtanan sin affeera turtii gaariin siniin jedha.